dubartoota lamaa fi dhiira tokko hin qaba. Akkollee ta'een jira. Mucaan durbaa jalqabaa kiyya. Ijoollee dhiiraa lama babbareedduu deessirti. Galanni Waaqaaf haa ta'u jechuun barbaada. Kan ilma dhiiraa baratee maal jedhee amma mastersiisaallee fixe gara hojii dhuunfaasaatti sosocho'aa jira. Hojii jalqabuu irratti jira. Lachuu ijoolleen baratanii fixan very brilliant. Amma ana gargaaru. Kitaaba nan dubbisuu hin dandeenye dubbisanii summarize godhanii samarii baasanii formationiin kun as a leader si fayyada dubbisinaan jedhu. Faamilee akkasiin qaba abbaan manaa koos baay'ee nama gaarii nama cimaa nama deeggaruudha. Mucaan sadaffaa waggaa 5 ishiin sammaa Waaqa wajjin dhaqqabde jechuudha. Garaagarummaa akkaadhatii fi akka hoggantu. Akkaadhaa haadhummaa koo homiyyuu hin dagadhu. Akka haadha biroo yeroo dheeraa bal'aa kennuuf hin danda'u malee haadha takkarraa wanta barbaachisu jaalala koo haadha manaa takkarraa jaalallee fi waan yeroo qaburraa kennu narra jiraatu jireenya koo keessatti baalaansi godhuudhaaf nan yaala. Yeroo gabaabduu keessatti amma torban guutuu hoggaan biizii ta'u sanbata ganama kan faamilii goona odoon hojiitti hin bobba'in. Sanbata sanillee bobba'uun anaaf dirqama hogganatti taatu naannoo laaqanaa fayyadamna yookaan galgalanii wajjin turra.